Jirra jirtu hordoftoota Hortee Production walaloo mata dureen hora jedhu isiniif dhiyeessaa na hordofaa. Hora eelee bakka tokkotti qulqulluu booruu jalatti boorahaa bobboorahaa deebi'ee taliilahaa calalii ooleen bubbulle ciisa yaa'een taliille marfamee akkan sossoone ittifamee akka yaane seerri uumaa isaaf kenname xurreen isaa cufamee sagaleen isaa ukkaamamee shaahin dhagahu jororii achuma halkanis ta'ee barii obsaa bishaanii ciisaa horaa hunda qabattee bal'attee garaa qurxummii horsiistee laatta ilbiisas baattee simbirroo soorta allaanduuf ilillis biqilchita bara hongee sitti godaansisu cinaa keetti loon bobbaasu yaa horaa raajii kee wal diddaan miiraa sookoon kee nan dhibeeraa irri taliila jalli boora'u madaa qabdaayii isa mala'u moo ni dhiigda dhiiga doomaa sila eelaa keettu dheekkamaa moofaa sitti miicatu xurii dhaqnaas sitti dhiqatu kuusaa kanaayii innati booroftu yaa boorahaa bobboorahaa deebi'ee taliilahaa magarsaa jiidhaaf lalisaa horiis dheebuu baasaa boorahaa bobboorahaa ciisaa. Barreessituun Qoraasuma Aayyaa yookaan Maartaa Kabbitee kuusaa kitaaba Finfinnee keessaa an sagaleen kan isiniif dhiyeesse Hortee Afrikaati. Horaa bulaa nagaan turaa.